السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركبونه arra karaa dheeraa saayikilaan deemu jirra. What is name this area, Farid? Anaa fi Hamzaadhaa fi saahiba kiyyaan kana Hamzaa kiyya kana suni saahiba keenya karaa saayikilaarra deemaadhaa jirra. Whoa! Video dagsga like share godhuun dagatinaadha. Karaa dheeraa saayikilaan deemu jira. Karaa saayikilaa biyya kana waan ajaa'iba isinitti ta'u karaan saayikilaatii fi karaan namaatii fi karaan makiinaadha walatta. Asiin karaa baaburaati, asiin karaa miilaatii fi karaa saayikilaati. Hamza dadhabdanii waaw amma osoo jennu karaa dhabbaane waaw hordoftoota koo waynuma dadhabne karaa dheeraa deemne irra karaa dheeraa sa'a 2 fi daqiiqaa 35 yaa'aadhaa jirra. Waaw way kana fakkaatti karaa idduudhatti makiinaadhaan nu dhufe karaan kana fakkaatti akkana darbaadhaa jirra. Yes, you're not allowed to use phone yes, when you're mic. okay, go, thank you. Wow, akka osoo karaa deemtu hin waraabiniin an jedhe. Wow, karaa dheeraa sa'a 2 fi cinaa jechuun maal jechuudha? Bakka taa'anii hafuuratti fudhatan. Asiin karaa baaburaati. Karaa dheeraa miilaan muri bakka inni karaa dheeraa saayikilaan muri jechuudha jira nutis. Video share godha, subscribe godha, like godha, akkuma feetan godha. Akkasii video tiyya namoonni hedduun akka irraa fayyadamaadhaa jirtan hin beekaa. Hoggaan subscribe godha isiniin jiru bilaashii miti. Haala adeemsa Awustiraaliyaadha isiniin barsiisaa. Akkamitti akka wanni gootan apply gootanii fi kana an video tiyya takka keessaa dhabeen beeku yeroo gabaabdutti YouTube irratti isiniin barsiisa. Wow, karaa dheeraa miilaan muri takka 2 3 4 karaa dheeraa miilaan muri itti gadhiisee kee dura bahu lala karaa nu hafe deem. Relax activity. Asis karaa namaati. Jeestia jaaniini karaa saayikilaati. Numaddi kadeemu karaan baaburaati. Asii gadiin MRC dha, Migration Resource Center, Migrant Resource Center isteefa isaaniiti. Video yoo isinitti tolte share like godhuun dagatinaadha. Galatoomaa ulfaadha. Subscribe hin kusatinaa.